Hangaatuuti siimu miyyoo takka gaaf tokko TV tokko irratti argeetan irra hedduu dubartii wanni rakkootti naqu waan ishiin irraan fakkaanne keessa wanni galchu aaraa fi rakkoodha. Namni keenya kana understand godhu. Dubartiin hundi jireenya akka namaa jiraatu ni feeti. Kabajaadhaan haadha manaa taateetis safuu ishee eeggattee waan hundi jiraatu ni feeti. Because nama jabaa qabaachuu qabdi. Hawaasa jabaa qalbii nama hin cabsine. Hawaasa mooraalii nama hin tu'ine. Keessaafuu namni keenya dubartiidhaaf ilaalcha qabu bareedaa godhachuu qaba. Ati obboleettii tiyya fedhu akka fedhe haa ta'u aara jalan gorin namni ammas sodaa rabbii qabaachuu qaba. Namaa miti. Rabbi sodaachuu qaba. Rakkoon ni jirti. Rakkoo takka takka illee ni oobsan. Sirri. Laal keessattuu nama dubartii ifiin jiraachiftu takka. Yaadatti kannuun jireenya kana keessatti ni ulfaata. Garuu ati yoo nama yaada gaarii ilaalcha gaarii qabdu ati nama tokko hawaasa keenya nama jajjabaa lama sadii wajjin yoo mari'atte. Hangaatuuti miidiyaan tun namoonni fayyadamnaa miidiyaa kanarraa waan harkan hin qabnu beeka. Seefin hima. Foolowummaa fi feemasummallee waan takka namaan gootu jiruu namaan taatu wanni tun jiruu namaa balleessitiiu. Jiruu baddu. Warri miidiyaa amma fooloo gurguddaa qabu hundi takkaa warra sammuun nagaa qabdu miti. Rakkoo gosa adda addaa tanatti dhufu mariyyoo kana nuun beeksiftu feemasummaa waan guddoo seetee keessaan si arrabsuu jira. Nama akkanaatiin nu jalaa rakkate nu maxxansi maarree. Hawaasa kiyya uummata kiyya kana keessaan sagaleen qabaa itteetuma heeruma yoo daleedde malee. Beekamtiin waan akkasii nagaa namaa kan nu miti. Inumaa warra fooloo nama kudhan 20 qabuutu sammuu nagaatiin jiraatu jira. Kanaafuu bu'aa kan kee guddaa yoo biizinasa farratti yoo barumsa kan kee wanni maal egaa biizinasa mataa kan keeti yoo banachuu feete fa'aa yaada akkasii farra sheer wajji goonee itti obboleeyyanii waan gartee safuu qaama qullaa waan kana kanallee baasuu baattee anamma badiis irraa hamtuu miliyoona takka hin qabu. Jechuun ati waan nama biraatiin waan namni godhu jiru miliyoona takka wanni miti umaatii miti namni gaariif godhee illee nama hamaa akkasii godhuun sirrii miti. Ilmi namaa ni dogongoraa garuu bakka sin fakkaanne dhaabbachuun qabdu hangaatu teenya ati bareedduudha hawaasa bareedaa keessaa baatee mtu uumas jaalannuuf malee nama akka nama normaanatti jibba takka wallahi jibba siin qabu. Jibba siin qabu. Wallahi ni beekan. Bakka guddaan si qabu. Ammallee waan feete irratti nama sappoorti si godhu. Feetu YouTube mataa keetii bantee waan feete takka waan babbareedaa dabarsuu yoo feete waan safuu naannoo teenyaa eeggatu yoo goote abbaa fadhe akkana funyoo qurquritti biizinasa mataa keetii dalaga mataa kan keetii xiqqishoo takka eegaluu yoo feete aboo micoon tun akkana waan kana akkasii jirtee haa baasu micoota waan kana keessa fidaa mallaqa ijee laqaaqee abbaa feete irraa fuudhee waan nu fakkaatu godhaa jireenya mataa kan keetii eegaltee ati boru haadhaati. Maal ni zammaanoo waan uffataa kanarratti amma fakkeenyaaf gaafa sanii jechuudha qalbiin namaa deebisee na dhukkubee. Operaasiyoona godhadhee jechuudha jiraan hospitaala abbaan keenya wal'aansisee sii galee miti. Innaa gaafa isaan sii galee namni kun sii galee miti maal taatee miti namni homaa siin godhin rabbi si haa fayyisu maal taatee dhukkubsattee akkamii namni kun siin jedhe bareedaadha sii galee. Garuu namni keenya si abaara baga rabbiin akkas si godhee baga akkas taatee baga waan ati akkas gootee fakkana taatee sii galee. Ni beekta wanti Itoophiyaa keessa jirtullee sanuutu maatii biraan jirtu waa hedduu mana hiraa jira sanbiraan maal si galee yoo waan takka taane amma maatuma cinqinaa mitiire yoo amma sila gaafa sana abbaan kiyya jiraachuu baate akka Oromootiin du'e gin alhamdulillahi baga abbaan kiyya naa jiraate waan hedduu laaleetiin maal ni beekta zammaanoo bakka yoo akka barbaade godhee yoo kullaa dhaabbadhe. Namni waan rakkadheeyyuu dantaashiiti jedhee akkana nalaala rakkooti jeekeessa na kolfu yoo na qullaa dhaabbadhee minna gabbaawu maaltu isa galche zammaanoo ta'e sinaarsu. Nama aarsa dhugaadha. Namni kun barkeessaa rakkoo. Wanni dhaabe hangaatu teenya wanni ammas takka jirtu maali beektaa? Namni waan ati irra jirtu irratti si gargaara beeka. Amma fakkeenyaaf yoo ati amma koskii takka kareeffattee bishaan itti buufte. Boru kamaangoo dhufee liqisii buusuu dhufa. Arra koskii tana keessa bishaan buustee jirta gaa namni kun nama dalagaatii si agaree jira namni kun sammoote immoo maangoo liqisii kan itti ma gurgurtee kafaltaaf. Waan nuti keessa if keenyu san irratti namni sappoorti nu godha. Yoo haala amma keessa jiraatte namni hundi sammuu isaa keessatti maali negatiivaan si fudhatee jira oota namiyyoo sin jaa sin beeku bar laayifii ati keessa jirtu beeku rakkoo ati keessa jirtu cinqii ati keessa jirtu beela ati beeloo. Hina garu namni rakkoodhaa jecha waa hedduu godha. Rakkoo jecha kan
خوامي كان ما قولوا جرامي ركونتنا بكه الدنيا ما دابتي دوغان حاجه دندهمت تجرو وان نفكات وان حواسا خيني فكات ورتي فوكس غوني انجويمنت برني تبنا انا ما سر رافرين جو جيله نول سنه تمر حواس نيغرو متى يسا خيسد زمين نيكو سني تبتا انجويمنت جي اكا فدتون غدو فدمله خنم بين او خندما ما سر كان غدو تخجيو سن مجر ناتو بكتنا افكاي بكات افكاي سفوري نمني سخا اما نبي قنوبت اتي اما جولن تنيفان ركونا ما جولي غلون قبط نمو انت جولي غلتي سمارتي دوغار نيمبيخ غرو ni arrete am dachii sambi tan wali garagalchina male hammeenyi takkalleen qabnu hin biya dhugaa hedduu immoo suuta as deebinee wal gorfannee itti gaafatamummaa keenya beektanumaa fudhata namni tokko sabni kunis oromoonis hatta ollaan kaytu namni itti gaafatamummaa jiruu teetii fudhatu hin jiru jiruu tan teetirratti ati yoo waan gaarii takka addee nama mareette namallee komachuu ni dandeessa akkana jeetti madheetin bar rakkoo akkanaa keessa seenuun fadhu bunan taa'ee gurguruu fadha waan bakka tanatti $4 afur naan jaani bakka tanatti dalagaan eegaluu fadha bakka tan nagar gaarii jettee diddee guyyaa tokko dhufee yoo namni yaada ibda si qabsiisa dirqamallee qabaachuu baatu mari'atteeni nama kan keetiin waan kana haa jijjiirru adeemsa keenya haa jijjiirru jeeniitiin nama biraa dhabeellee ibita yoo boochellee kabiraatiin raamata sii godha dachaadhaan sii galee saniif waan mugaggaarratti fokosaa gaunu anammeenya takka akkan siif hin qabne asumaanuu sanuman sii mayyeetin si naqee wallaahi waan biraatii miti sabriinaan as jala soo akkana ergatu jirtu because yoon tana feesbuuk irra poosti godhee namni kuni akkamiin na fudhata an namni akka hammeenya illee na fudhatu hin barbaadu bakka laaleetuman waan waggaa lama duraa innilleen dhiiroo mindinno maali dhiiroo jeetuman bakka ifumarraa hin dhiisee wallaahi kasih di fama gangga tu teh. Masuran taman tanati miti afona lai. Follow godan angga tu taratak. Kau mana mi di bawah follow saya god. Follow godan. Yes. Waktu godanna, ani sen wam brain tu bani namni zaman waktu diranjana na kira zaman na naragat tu sini dah naragat aja rasa mana khana jeetu macam jeere pun tanah. Abshir Abuloti. Follow godan jebesan Abuloti tesani. Recover godan as debisan. Kaisa nama bahasa nanti. والله تيمي هم كان جاي ناس يضربوا والله أكس ربنا ما كجيل شو آمين آمين هندا كنيا ربنا هو كجيل أي والله خاتم هذا دلقة نوار رب خاتمان وحبر يكيد دلقة تيجي سابر يكوا على كنيا تول فنوان ما سا كنيا نوان فكات هاكو نانغوي سنجالا دبلتي تيجي كالي غلطو أي غلطو مزمانو أي follow go tani guys thank you di bawah jata milam malam mana jesame hai Kenya dufte sa biya kaisa jirta sa biya jirami wallahi sin jirami okay ada mamu ati sila sinne tan olimbat ada mamu ni kabbano tiya ya an owa ada masani ni fen bala fo o wan salat aslam maro bujira wallahi mashallah kastana bari ibala manga gesani akas yang guye thank you wala garrani ye zamano kenya ingara kasna ayye amshir thank you nama goma ujjaa suni kabajada maali fakkatti nama bineensa gootanii nama namarraa kophatti baafatanii intala lalaa takka rakkoon qabuu miti ba namni kun hundi rakkoo ni qaba too much rakkoo miliyoona waan fadhe haa godhu waan fadhe baguma rabbiin akka keessan hin ta'in rabbiin namni hamilee namaa eegaa please badii ilmi namaa dalage rabbiin nama gaafata malee isinii miti irra hedduun namaa wanni machaaya kana jiruun itti jallatteef rabboomuu fadha waan rabbi si gaafatu naas si gaafataa jaa namni yoo jallachuu fadhe bar sirri jallachuu mirga qaba garuu namummaa akhlaaqa rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam amad 23 haala gaaroommina irratti dalage akhlaaqa tolu haala tolu
osuma namni shuukkaan itti fiigu haala tolu akhlaaqa tolu haala bareeda haala silaarra nama islaamarraa calaqqisuu qabu iyyaala biraatii qabaa'u iyyaala qabaa'u haala bareedaa namni islaamaa qabaachuu qabu namni islaamaa haala gaaromminaan beekamaa jiru hawaan hamaa keessa jiru achi keessatti arrabsitee daran mataa cabsuu san ta'in achi keessaa baasuu irra dalaguu danda'u qabna akhlaaqa bareedaa qabaachuu qabna maa wal cabsina farshaaduu itti maarree taati waan feete ta'uu dandeessi rabbii gaafataan yoo dandeesse tiriit godhi tiriit yoo dandeesse gorsu itti dhalaare rakkoo nama kanaa hubadhu waan kana keessaa baasuu danda'e yoo dandeesse yoo hin dandeenye irratti dhiisi maal goota yoo du'e bar namni sirraan du'a ati ka jibbitu kanarraa miti barkadu maatii ishii jaalattuu fi ishuma bareeddu lubbuu ishii feettan ta'eef dhabdi tanaatu garaa nama nyaata ati dandaaqeeti hedduu hamilee namaa mooraal yeroo hedduu osuma taphannuu miidiyaa kana osuma qoosnu rakkoo keessa wal dhiisuun gaarii miti haala namarraa haala hin bareenne tokko yoo gorte keessaan deemtee gorsuu danda'u qabu qomanyummaan gaarii miti akka farangiitti amma yoo farangii waan akkanaa kana mirga namatti dabartee siin jaan akka fedhe ta'uu danda'an karaa kana gubbaa jaa dhaabbatee mirga isaati aboo callisinurraa jettee ati koddaa fuutee bishaan itti facaaftu hin jiru akka inni biyya namaa mirgaa fi dirqama isaa beekanan akka dirqama namni si sattarratee shiita si qaatee deemullee dirqama miti bar akka fedhe ta'uu dandeessi biyyoon ta'u walaakin intala ta'e nyaati intala musliimaatti haalli kun sirraa hin bareedu bishaan obaastee guyyaa tokko bishaan hayyee akka dirqamaa tokkotti jiruu budaa jiruu namaan ta'ina suuta haala akhlaaqa bareedan haala bareedaadhaan nama tiriit godha dirqaman qabu namni kanama jiraachisu nama hunda Allah rabbiin nama jiraachisa namaa miti akka waan isin jiruuf jannataa fi azaaba qajeeloominaa fi wanni harka keessan jirtu siin ati har'a qajeellaatteef dhaaddu kun booda waan taatu hin beektu adeera hin beeknu nuti nama dhiira meeqan agareen tuushoolee karaa gubbaa dadhaabbattu taa halkan qumaara taphattu hafsi gootu dhibbata kana ergi dhibba lama na ergi mariyyuuti hin beelee du'uuf hin deemu irra wayya sharmuuxu irra wayya sharmuuxummaa isaan irra wayyaadha sii dhiisatan akka nama haadha isaati hojii rafe qarshii dhibbata kana ergi dhibba lama na ergi qumaaraan baddanii hin jirtani isin dhiirti qofoofi wanni ishiin qaattu kun bar xiqqishaadha dilii ati dalee durra qofoon ishiin qaayettu kun dilii ati dalee durra xiqqishoodha qumaara warra mana gurguree jiraaf mial dhibbata kana ergi maarreedhaan dhibba lama na warri halkan kafa nama godhaa bulu warra jiruun itti jalla isin caala namni akhiraa dhabe hin jiru nama dhugaa isinitti himu dhabdan isin faan maarree dhuyiti farshoo beenzila haa dhuyiti beenzila qumaartanyaa mee qarshii dhibbata kana ergi dhibba lama na ergi maarreedhaan qumaara silkii taphattan qumaarri silkii badaadha jiruu teessan balleessa bultii si facaasa kijiba si barsiisa ummaatii jedhu dhukkuba namaan jedhu jira nam beelaan si dhufa rakkoodhaan ni beekan innaa haraaraan mataa garagalchite keessa beelaan si dhufa ni beeka akka namni beelatti garaan jaban nin beelee waan inni maarreen bitadhuun dhabe dhibbata kana ergisiin jaa dhufe jiruu teessan maaliif akka facaaftan dhiira waan kana haa godhu ijoollee dhiiraa piliis waan kana keessaa baa dargaggeessi na yaachisaan dhaloota kanaaf maal faayidaa qabda eenyuuf faayidaa qabda ubbuleettiin ta'e osoo asii sibira du'u jiraatte qarshii dhibba takkitti haati silkii keessaa qabduutu ubbuleettii tantee lubbuu hambisa yoo jaanii namni qumaara taphatu ubbuleettii isaatiif aanan hin bitu warabbil kaaba nama hedduu ka jiruu facaase qumaara baa tana keessaa piliis dargaggeessi baa jiruu teessan jijjiira haraama guddaa akka nama haadheefitti idaameeti wanni qumaaraa badduudha shari'a islaamaa keessatti illee barakaa sirraa fuuti sifan qabdu kabajaa sirraa fuuti si tuffata namni gizee akkas ilaale si tuffata dhibba lama na ergi dhibba sadii na ergi marriyyoo halkan miisee nama meeqa qaf gootanii jiruu teessan namni isin tuffatee isin jibbee namaa gad
namaa gad awwaalamtanii biyyeen isin irra gad nama du'e. Kijiba gosa adda addaa uumtanii namarraa waa fuutan. Biyya alaa tanaaf biyya keessa namni dhaabbatee deemuu hin danda'u sababa qumaara keessanii. Baalagummaan tana caaltanii jirti. Maal gootee waan nama hangaa tuffaa wayyaadha. Tokko foofattee wayyaa bara. Rabbi amala nama nammeesse. Haala badaa keessa Rabbi nu naqin. Rabbi nu haatiisu. Dargaggeessi qumaara keessaa bahuu qaba. Tanatti nama qumaara wallahi ana waan hedduu isin jaaladhuuf beeka. Kan inni wasar miidiyaa kanarra waan akkana isinii dubbadhuuf. Laayifii jireenya nama hedduu tokko obbate. Wallahi jireenya nama hedduu namoota kabajaa qaban bifa dhabanii qaama dhabanii solloqanii deeman nyaata nyaachuurra qumaaraan taphachuu irra isaa wayya. Qumaarri amma bakka hundatti haalli mimijjaahee silkiin sii fidanii as teessee silkii huruttee hirriba nama kottu na dhukkubee faa namaan jaa du'uuf hin deema jaagariin. Guyyaa tokko guutuu nyaata nyaanne jee imimmaan akka buusee si booye silkiidhaan warra dhugaan rakkate hunda rakkoo itti cufan. Nama dhugaan rakkate akkamitti gargaarta? Because sababaa keetii rakkataa dhugaan rakkateetu gargaaramuu dhaba. Sababaa keetii nama jiruu silaa seef namni godhuu danda'u laayifii meeqa balleessitan? Biliis tana keessaa ba'a dargaggeessi. Tana keessaa ba'a as deebi'a. As deebi'a. Qumaaraan taphattina. Qumaara keessaa ba'a. Rabbi sodaadha. Kanaaf akkasii hundi keessanuu bileeyyan kiyya qumaara keessaa ba'a. Warra hattuu jira hattoota qumaaraa isaantu dhufa warri komantii hundi. Kanaafuu sammuu teessan hojii kheyrii irratti baalagummaa keessaa baha jiruu teessan jiruu bareedduu akka taatu yoo feetan kaayyoo teessan irra fokus godha. Tabadda enjoymentii numaan qabu baraanis enjoy numaan godha. Bilaashuman taayoo nasarraa enjoy godha yeeti bara. Yoo dalagaa biizii nagoota qabaatte baatii faan dhufu yoon fedhe tiktok baatii lama faa. Waan biizii nagoo amma galgalanii wanni hin jaa gizeen taa'u kanatti miidiyaas fayyadamuun qaba taphachuun qaba kophaatii jeen jira kophaan kabajaan mana kiyya keessa ta'an akka lukkuttiin isaa qortoo koffichuuf gadi hin bahu hin deddeeman kabajaatii jeen eeggadha. Immoo miidiyaa enjoy isinii wajjin godhan hin taphadha nan bashannana. Kana galatooma hedduu wajjin turre har'a. Har'a mirqaanni waa hedduu haasawe waa hedduun isinii kaase. Anallee isinillee warra itti fayyadame rabbi nu haa godhu. Badii teenya rabbi nu haa araaramu. Rahaa teenya ni fudhanna nuti. Kaayyoon teenya rahaa fudhachuudha. Too much. Akkasitti gaa ka jiru wal argaa hunda keessanuu obboleeyyan kiyya nin dadhabe wallahi narra laalaa nin dadhabe rabbi addaa muraada keenya nu haa guutuu umurii nu haa dheereessu galatoomaadha. Namni hirrina hin qabne hin jiru namni rakkoo hin qabne hin jiru duniyaa kana gubbaa guutuun Allah qofa. 2 million abu maamannamu ati dabaddu maamannamu sii tokko haqaaxaraa na bulchi. Aje taap miliyoona lama guuta. Kuma xiqqishoo takkaa fi taap godha. 2 million jaanee komantii yaadan hin jijjiirsinaa please. Taap godha miliyoona lamaa sintu. Awwan maamannamu sibira guyyaa. Deeqaa 18 taa'e. Abu warri TikTok kun yawa. Haa gifti kan nan ta'a. Kuma sadii fida. Deeqaa 18 jechuu wayi tapha. Dubbiin jajjabdu. Zammee bilis hindi. Qoy namni qoy mirqaanee. Anuma qabdanii qoy mirqaana jabse. Mana kun ajaib والله ما ajaib ولينا سقبات التنيا دلقان قبنا ajaib
Otto yaani yeeni qamaana. Mee yaa teephii kiyya kana hin cufadha as budutus banaan taa'u. Binino manino. Milena lama guutaa gataabtaabi. Yaa yeroo buudi. Ka'itan gaaloonaa jala hadda. Yaa ka'i gaaloonaa jala haddu. Kuma dibba qofaa fi jettanii kumni dibbii guddoodhaan saabar. Taaptaabii kuma dibba miliyoona lama guutu. Warri akka irraa fuufeetan taaptaap godha piliis dadhabeetiin jira. Maaman namoo? السلام عليكم. وعليكم السلام سايبقي. مندي. كيف سايبك علي؟ جرتا. أفانسي قصني من منهن. أو منهن بر جويا دي ويا سدر بسيسو منه. أين ولا يتسي؟ سنة كنا تجراو سنة. سنة. سنة كنا سنة هرما كدا بني. سنة مالي. Kana fin profile kana gorodhe dubbe. Arma kada bani. Hogo nama nak ni hogo san ir. سنة هرما كبدي. Maka ajaib maka fi profile mo wala na lalit. مك في بروفايل ولا؟ Hai. Kaya tu masalah. Lelo tia. Tam sa lelo. ليلو يتريسي دبر. أين يتيا ليلو يتريسي دبر. Kota me commentin da Lelo di sota. Lelo kamale. Hai, malje. Hai. Worki ko. What is Lelo kamale. Kamale injettu duba. Ubuleti tena injettu. أكاسين جتو ريال. Kamale. What is family? أكنا جتو. Ubuleti te injettu. Ubuleti te zammes dara jirti. Ashkaba. Lelo in. Lelo tia. عندك Ajaiba. يسني Kare kirana radisi. عليكم السلام. أنا اللي نقصت تسيار هاي سبحان الله والله هدوء سجد. والله كانت تسيار ربي بيها بص والله Nadia. Oh yes, baik. السلام عليكم ليلى. Nagina kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zamano? أكم Zamanu فجأة silati mirqana kana qabate ni rafa gizee nun jettu xiqqoon ulfaatu sitti nu dabarsita akka mirqana ta'e. مركانا كان إني ما تندبر سيو. اتدبر Sunan سيشوات. Nuhan. Sunan Nuhan ni. تفتين أنا ما تفي والله أنا ما دبرتين ونبرد في تفا. Sunan nu kan isin jette hin dhageenye. أسقط بارنتات ظاهرة تيم. نفتنا ما كانوا به. تاب كودا كي. Sudah tidak sudah. Lelo bira dhaqu. Sudah. تامي تبر. Zamano paling sakit. نمبر تان. تانم بدر. Sawel kazu. خرات تدير كت نركابا. هاي. خرات تدير كت. أجايبا. إيه أنا والله اللي ما كتبت صوت يا سون الدوبة ليلو بريدو Ajaiba. أياد Ajaiba usni ayye hasawe. أبشر هاسي نيوسنا هاتي هاسي. بركي جزء ما كتبت أنا منها صوتك إيه في الرأي وأنت جا زمانه بالي واميك في الدق أنا نار فتو قبضة أرارك يكلف لا تلو فارت. أتي أكم بتوصل وستين ندبسين دين. قفوك يكمي بيتك وين أقرب؟ أدمير أسرت ولين قافل
لكن ada asirratti miidiyaa irratti bita kawargaa gizee asii baate naa dawwal What is family? akkasitti likki waliin namade asirratti waamee kaasa'unta Adda isin qabna yoo wal loltanillee asumatti fixadha booda gartee kophaa wal lolurra. lakki waan Ati maal akka beektu mana beektu? dumaashii si yaammadheetiin akkasitti waliin akkas godhe Lakki akka walitti hin buuneef hin jeegaa. dumaashii yaammaddaan jeeban akka walitti hin buune addanu dhorkiti Ayyee taatiyaa. Flavor. Dumaashiin isuma gargaarti booda an keessan jiru yoo godassi qaban. ana na gargaartu lakki isan gargaartu Akkasire. Leelloo ko? Fayyadamee Isa badde lubbuu? numan jira dhufee silaalaa ogguu. Hagizeen Allah dubbee takka kottu gaa please. Akkami jirtu nagee qabdaa? Nagaa fayyaadha. Alhamdulillah. Namni nam biyya alaa kanaa qabu takka kunoo leelloo ta'a. Hai, ano? Ati biyya alaa seeraadhaan si qabu. Takka deema. Anoo nama biyyaa qabu lame. Ati biyya keessa jirtaa? Ta biyya keessaa ta namaan irraan dhorkine nama tuqani. Ati ta biyya keessa isaa jirtu. Sama baadiyyaati sagaleen tunii fi wanti natti wanta taate profaayilini. Lakki tumta magaalaati. Okay. Sunnaadha maqaan. Tunta magaalaatii Sunnaan akkanaa jira. Sunnaan akkanaa eessaa dhuftee qoy. Harama nagartu. Kennaa miti suunaadha. Suunaadha isa. Suuna. Qubee Suunaa. hunda mogodi jinga. Suuna. Thank you. Echii miree ka fuulduraa. Ani sabba lamaa taatu akkasuma malee ni ulfaata. Baay'ee zammee gorsaa kennii fudhadhanii beekame. Hedduu ni fudhatta. Maqaa dogongorteen hundi dogongorsiisin. Ganama galgala guyyaa akka kaniin manaa kamatti. Maqaa dogongorteen hundi dogongorsiisin. Sini mana adamaatti. Nyaata dura nyaata booda gorsa. Lama lamaa fudhadhamu takka takka. Sadi. Karaa afaan balageen ofiin. Sadi. Meeqa fudhadhu naan jedhu. Duuba waa kana gisee fudhatan takka fudhadhu lama fudhadhu namaan jaame. Ati meeqa fudhatu feeta? Sadi jenne. Asiin naati jira. Doktorri nama gaafata. Ni hima. Nama gaafataa doktorri. Irraa gaafadhu beelella. Akka humna ishiiti akka humna. Namni dhukkubu waanta fudhadhu gisee jaaniin numa fudhata. Akkuma Namni hubatetti hin. fayyaa barbaada. Hangumaan fudhadhu natti mi'a. Waa'ee fudhatumaa akka. Yoo What happened? ta'e leelloo. Aska Abdallah. Halkan osoo mirkaanni deemu rakkoo Not with me. waan gaarii gadii kanatti dirqitti narkaa bee. Qabdee. Yaa habiib yaa salaami. Nama si qabdee. Rabbiin na baase. Hullee welcome. Waa'ee hulleetiin. Hulleetan. Tan feetaati. Ay. Suudii san. Innaa hedduu hulleen ati feetu innaa hedduu hulleetan. Innaa hedduu. Hojii mammaa ta'e bulee. Furdoo san hin fedhaan ta suudii. Dhuftee Kullee isuuf hin fedha. sii dhuftee jira. Fadhiinu wal fadhaa. Welcome. Wal taana. Wal dubbanna qoy dura. Hulli Kulliyyee. rabbiin akka namaatii miti darbee naman darbu hafurdina qayyoo eeggisiifaa dhodhu. Ishiishe. Nanti tukin bokiyyaa tokolla. Wey. Hayi. Takolla maqaa sareetiin ni amta maqaa sareetiin. Bittir. Kibrit. Hai takolla naan jetti. Hai. Maana tuttu itti. Hai khalifoon si barbaadaa jaamme takka seenee dhufuu wayinatti artanii ajaajib duransa. Qoy boo kulleetti naasaa qoy bisaka. Atti dhufnee jiraallaa. Taraa teenya irratti fiida.
No, Karaa karaa fuullee osoo irratti. ta'in khaliifoo si barbaada. Damaano nuti tiiticha hawaliin nu dhiiftee nu bira deemtu. Nuti yoo maal? Yoo hajaa jabduu wayii takka taate fayyite nama isinirra Asii dawwalu hajaa jabduu itti deebitaa koo itti deebitaa. Maali nuti walii gannu na itee deemtaa maali? Dura akkasii miti obboleeyyan kiyyattee nu hayyama nurraa fudhatteeti koottaa ittee nu gaafachuu qabda malee ittiin dhaqee dhufa akkam jettanii ja'ee namni nama hin gaafatu. Because erguu ture asumarratti osoo isin jirtanii erguu tureeti. Hin ergatu inni hin ergatu. Si barbaada wanni jettu baay'inaan maali dhiiroo? Ergachuu hin danda'u asii inni ergachuu hin Hayya danda'u. kabajaa ta'eetiifuu si jala yaanaa deema. Galatoome wallaahi ajaa'ibati thank you Iris. Ergachuu hin danda'u zammee inni. Ifama garuu sorry. Ergachuu hin danda'u nu hundaa asirra jiraame gastii akkami ergatu. Ifama Hayyee deemi gaadha si jala deemna. khaliifoo. Ifama isin gaafatu qaba yookaan haa gabboo haa ergu. Ayyee buune. Oo bu'e. Mee khaliifoon? Maalumaaf na barbaade yaa rabbi khiyya. Haa ergi jaan. Ergiif jaan. Khaliifaa si barbaade jaan. Maal dhiiroo nagaami maaltu? Sana barbaadu ergi jaanga. Na ooftani. Nama nagaan as gubbaa hojjetaa jiru. Deeqaa 5 qofan qabaan fiifuu. Dadhabe. Oh Khalifa, assalamu alaikum. वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुह।